Oh, oh, oh. Argitanii? Asumaallee sarraa hafeellee. Perfect for your skin. Your skin is become lighting. Wow. Argitanii? Mana keenya keessatti kana hojjetamudha jechuudha. Namni kana torbanitti si'a takkaa yookiin si'a lama hin dhumne I don't know how can akkamitti akka jiraatu hin beeku ani. Akka kiyyatti suusii qaba. Suusii kanaatu naqabeetiin jira. Suusii dhugaatii kanaan naqabee jira. Nama kaan suusii kaantu qaba. Abeeloof garuu suusii kanaatu qaba jechuudha. Yeroo hundumaa abeeloof harkatti wantoota dhudhugumaan kana beektu keessa na diddeena. Dhudhugumaan kanatu fuuldura keessa na naanna'a jechuudha. Egaa abeeloof maal gochuu amma kana yeroo hundumaa ugda jechuun ni yaaddu. I think akka ani yaadutti jechuudha. Kanaaf abeeloof maal isinii iyyeessite mee ilaalame waan itti nama mararullee. Ashama harka fuunee jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatii chaanaal abeeloof nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtan gulaaf mandira jirtan isiniif abaayatu. Hordoftoonni abeeloof warri haaraa taatan subscribe, laayikii, sheerii godha. Warri immoo maamila koo yookiin hordoftoota koo taatan immoo isin jaaladha, isin kabaja. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Egaa guyyaa har'aa jechuudha. Abeeloof maal isinii qabattee dhufte? Wantoota mana keenya keessatti hojjetamuu danda'ani, wanta gatii baasii takka nu baasisuu hin dandeenye, wantoota araboonni mataa isaaniif yookiin immoo ofiif jedhanii fidatan jechuudha. Nuti immoo irraa of yaaddannee fayyaa keenya eeggachuudhaaf yoo nuti fayyaa qabaanne kan arabni nu jaallachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf jennaan fayyaa keenyaaf furuutii adda addaa mana keenya keessatti akkaataa yookiin immoo haala ittiin hojjechuu dandeenyu na wajjiniin ta'a wajjin deemneetiin ejjennee walumaan dhumne jechuudha. Egaa jechuudha warreen na barbaachisan isiniin jedhee isinii qabadhee dhufee kunoo muuzii islaayitii isaa muuzii yookiin immoo banaanaa isa jedhamudha. Darbee immoo aannan yookiin miilkii kan jedhanidha. Inni kun immoo almandii baay'een keessan hin beektu. Almandiin bakkaalaa yookiin suuqarraa bitama. Almandii kana nan miiceera jechuudha. Baay'isee miicee qulqulluudhaan fi owwaara keessa waan turuufi. Akkasumallee hanii or damma jechuudha. Damma yookiin immoo hanii isa jedhamu jechuudha. Asin min arabii. Akkasumallee immoo faraolaa kana jechuudha. Miicee bareecha dheetiini haala kanaan kukkutadheani jechuudha. Yaa'u akkaataa itti aannan waan barbaadan jechuun aannan kunoo kana fakkaata. Yoo sinii dubbifamuu baatee ingiliffaatiin fresh milkii aannan ani fayyadame kunoo kanadha jechuudha. Faraolaa baay'een keessan beektu jedheetiin yaada. Faraulaan kunoo haala akkasiitiin garuu ani immoo haala kanaatiin kukkutadhee bareecha miiceetaniin jechuudha. Miicee qulqulleeffadhe malee haala kanaatiin jechuudha. Faraulaan kan inni dhufu isin garuu miicanii haala kanaan bareechachuu ni dandeessu. Fakkeenya jechuudha aannan fakkeenyaaf jechuudha aannan isiniin jedhu fireeshii kana yoo dhabdan aannan fireeshii kana yeroo abdanii maal gootu aannan boodaraa hin beektu miti boodaraa almaraa'ii jechuudha. Boodaraa miilkii kan jedhu kuni baay'ee bareedaadha. Sababiinsa viitaaminoota adda addaa waan qabuuf jechuudha. Isa kanallee itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan viitaaminii qaba jechuudha. Viitaamin A, C, D3 qaba jechuu. A, C and D3 qaba jechuudha. Haayiin ja'a kaalsiyeemii, pirootinii
Baawwan mineraalota adda addaa of keessaa qaba jechuudha. Yeroo baay'ee kanatti fayyadama yoo inni dhangala'oon kun dhibee aannan baay'ee bareedaadha. Inni dhangala'oon kun yoo dhibee isa daakuu kanatti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Egaa amma kallattumaan yeroo gara hojii isaatti gallu jechuudha. Egaa maaliin godhaa? Kallaaxa yookiin immoo jookii injira jechuudha. Jookii bareechee miiccadheetiin jira. Kallaaxatu jira. Amma kallattumaan jechuudha. Maaliin godhaa? Falaboraa koo itti naqa jechuudha. Asuun kallattiin farabolaa as naqadhee baay'isaa qulqullina isaa eeggadha. Nasiniin jedhee dhugaa dubbachuuf. Amma akkasumallee muuzii yookiin immoo banaanaa kiyya itti naqadha. Darbee immoo almandii kanallee itti naqa jechuudha. Hunda isaatuu miiccee bareechadheetiin jira'anii. Isinillee akka miiccattan abdiin qaba jechuudha. Asimmoo hanii yookiin damma jechuudha. Isinitti haa mul'atu. Hanii yookiin immoo damma jechuudha. Haala kanaan hanii yookiin immoo damma. Yoo iistanis rakkoo hamma kanallee hin qabu dammi. Yaa'u xinnoo suwiitiinii godhaa. Dammi faayidaallee hin qaba. Saniif dammallee itti godhachuu ni dandeessu jechuudha. Mor baay'istaniis ittiin godhiina. Egaa amma kallattumaa miilkii yookiin aannan itti naquu dandeessu jechuudha. Haala faamilii keessaniitiin anuma faamiliin hin jirani ani ofii kiyyatti waan qopheeffadheef jechuudha. Ofuma kiyya uguu barbaada. Walumaan daaknee ilaalla jechuudha. Egaa amma jechuudha walumaan daaknee ilaalla jechuudha. Yeroo daaktanii kallaaxaa haala kanaan daakuu ni dandeessu. Kallaaxaa hand blenderiinis daakuu dandeessu jechuudha. Ani akka kanaatis daakuu hand blenderiittis daakuu ni dandeessu. Waaw. Bifumti isaa dammoo akka itti nama mararu mee laayik godhaa mee dafaatee laayik godhaa yeroo akkas ilaaltanii dhugi namaan ja'a jechuudha. Ajaa'iba! Ani hedduu ilaale bakka ani utuma dhugiinuu nan quufe jechuudha. Akkasitti yeroo ilaale toshitanii daakuu qabdu sababiinsa almandiin dafee hin daakamu waan ta'eef haala kanaan bareechitanii daaktuu jechuudha. Erganni bilchaate akkas bilchaatiin sirriitti daakamutti jechuudha. Waaw! Hedduu tokko namatti tola. Hedduu tokko jechuudha. Hedduu dhugaa waaqaa hin bareedaare. Akka kanaatti daaktuu haala kanaan jechuudha. Egaa kunoo haala kanaan daakamee jira. Waaw! Dhugaa dubbachuuf hedduu namatti tola jechuudha. Kunoo qodaa bareedduu tokkollee qopheeffadheetiin jira jechuudha. Gizaazaa kuni. Egaa asitti naqeetiin walumaan ilaalla. Argitanii asumallee sarraa hafeellee kana ugdii jechuudha. Abeeloof kana ugdii. Waaw! Abeeloof kana ugdii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hedduu nama marara jechuudha. Oo barbaadan akkasitti burcuqqoo kanaan ugdu. Yoo barbaadan immoo kunu I love asumaan ingiliffaan isin barsiisaa. Egaa kunoo akkuma argitan jechuudha. Abeeloof haala kanaan ejjetattee fiddee dhufteetiin jirti. Waaw! Dhugaa waaqaatii baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee tokko nama marara, baay'ee tokko namatti tola. Anillee yeroo ugutti illee waaw! Iskoogitu garagaru. Akka ajaa'ibaa kanatti hin jaaladha jechuudha. Egaa abeeloof atoo hin furdattu yeroo hundumaa maaliif juusii adda addaa hojjettee dhugdaa kan jettan baay'eetu jira. Egaa jechuudha dura ogeessin argisiisamee maalumaafuu dura hin qammasaa qoricha ofii hin dhugne nama dhugaasan jedha. Akka xirraa dhaabullee hin qabu dhugina godha waan ta'eefu ana maana daakal na ilaaltanii ilaaluu waatan ana maan nan galchu dhuguun qaba dhaabuun qabu fuuldura namaatti akkamittiin dhugaan jedha.
Ani garuu keessaa fixina godhatuun turiinuu jechuudha. Iddoon geessisee argitanii argaa isaanii gidduutti mul'atti dawalan anaa misoomarra jiru. Anaati bilik jechaa jiru natti dawalan argaa kee irratti cufe dhugaa gooftaa argaa kee natti dawaliin ani juusii dhugaan jira bareeduutiin jira jedheetiin irratti dirqim godhaan cufe jechuudha. Inna juusii maaliif jaalatta Abeeloof yoo jettan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nyaata keessaa nyaata moor baay'ee badaa nyaatan filadhu dhugaatiin filadha jechuudha. Dhugaatii yeroo isin wantoota firuutti adda ta'anii hedduu jaaladha jechuudha. Hedduu jaaladha. Fakkeenyaaf jechuudha firuutti adda waan akkasii waan akka peepsii, waan akka kaarot juice, banana juice, orange juice, apple juice, or mix juiceota adda ashagamanii dhufanii hin jaaladhu jechuudha. Sababii ani hin jaalanneefi akkaataa itti miican akkaataa itti qulqulleessan waan hin agarreef ashagamaa ufa wantoonni ashagamaa already hin jaaladhu jechuudha. Amma Araboonni ijoolleef jedhanii kartoonan ashaganii ijoolleef fiffidu jechuudha. Gaafa ijoolleef isaan fiffidanii ijoolleen dhugdu hin dhugu nan argaa hin jira na harka jira hundi isaatu na harka jira. Garuu nyaachuuslee dhugullee na jibbisiisa wantoota ashagaman jechuudha. Kan natti tolu yeroo hundumaa harka kootiin yoo hojjeta ibichaa natti tola. Keessumaa dhugaa dubbachuuf nyaatas yoo ta'e Araboota harkaa fuudhee nyaachuu hin jaaladhu. Dhugaa maaliif yoo jettanii harka isaanii iddoo arge akkas of qabu akkas of qaqqabaa oolanii harka isaanii too liqateen waan ani hojjedhe yeroo isaan dhufanii harkaan qabanii dhugaa dubbachuuf manni kan isaaniiti dubbachuun sodaadhaa malee nyaaticha sana hojjedhee ka'ee deebi'ee nyaachuu na jibbisiisa jechuudha. Deebi'ee yoo nyaadhe isuma dhufii sana ofii kiyya hojjedhe sana ufanii otoo harka isaanii niqatiin yoo harkaan qaban na barbaqa. Nyaa'u nan jiru jechuudha. Keessumaa mudannoo adda na mudatu yeroo biizaa fa'aa futaayirii akka senemoonii waan adda hojjedhu jechuudha. Yoo ishee biigdee uftee harkuma ishee ta'uu niqatee bukoo sana akkasitti harkaan qabdu yookiin immoo futaayira sana ishee marte jechuudha. Kiristoosii hin nyaadhu na jibbisiisa jechuudha. Wanta akka tokko yeroon argu wanti sun dhufee fuuldura kiyya dhaabbata jechuudha. Kanaaf inni jibbisiisa. Juusii illee daandiin deemna jechuudha. Mana keessatti ani juusii isa isaan hojjetatanii isaan bibbitanii dhufan hin dhugu. Walumaa galatti hin dhugu jechuudha. Maaliifi fayyaa keenyaaf jechuudha. Wantoonni ashagamanii dhufan dhukkuboota kalee, infekshinii kalee waan adda dhukkuboota tiruu addaaf nu saaxila jechuudha. Garuu harka keenyaan immoo wanta akka kanaa hojjetannee yeroo dhugnu burtukaana lallaasaa ta'uu, aappilii irraasaa ta'uu, jahaa yookiin immoo baxiiqaa kan jedhan irraallee haa ta'uu, shammaamiillee haa ta'uu, muuziillee haa ta'uu, wantoota fowwaakee ta'an hunda fowwaakee jedhan yookiin immoo firuutota adda irraa hojjetamu jechuudha. Harka keessanii bareechitanii miicanii haala kanaan gaafa dhugdanii fayyaan keessan baay'ee bareedaa ta'a. Akkasumallee jechuudha qaamni keenyi simboonsaa gogaan namaa jechuudha. Yeroo firuutti salaxaa waan akkasii nyaattu irra simboo qabda malee yeroo itti ruuzaa waan adda kana foon kana nyaattu irra fayyaa hin argattu jechuudha. Namni tokko foon irra caalaatti jaallata jechuudha. Garuu foon akka fayyaa namaaf baay'ee moor yoo baay'iste nyaatte fayyaa keef gufuu guddaan foonidha jechuudha. Garuu darbee yeroo foon nyaattu immoo hanga tokko pirootinii waan ta'eef si fayyada jechuudha. Kanaaf jennaan yeroo hundumaa haala kanaan yeroo ejjetattanii dhugdanii hedduu itti gammada jechuudha. Abee maaliif hin furdattoo jiru? Ani kuni si furdisuuf yookiin immoo moor akkati dubbaa taatuuf osoo hin taane akka fayyaan kee guutuu ta'ee simboo qabeetti akkati taatuuf si fayyada malee moor garmalee akka si furdisuuf adeemu miti jechuudha. Garmalee si furdisuuf miti. Ani furdinan barbaadu walumaa galatti nagaa galata waaqayyooti. Kanarra moor furdachuun barbaadu jechuudha. Maaliif yoo furdadhe baay'ee duraan qalloo waan ta'eef yeroo furdadhu nan fokkisa. Kanaafiyyuu akka ammaa kanatti fayyaan kiyya eegamaadha. Haala kanaan hojjetattanii mana keessan keessatti akka isin dhugdan jechuudha. Abdii guddaa nan qaba. Mana keessan keessatti inni hojjetu waan ta'eef sinta hojjeta waan ta'eef miicaa bareechaa hojjetadhaa xirqim godhaa dhugaa totochu'aa ka'a.
waanuma isaan fidanii sitti laatan hin dhugin, waanuma isaan fidanii sitti laatan hin nyaatin, zim jettee jechuudha. Harka kee kanaatiin hojjeta, harka keetiin dhiqxee bareechitee keessa ilaaltee hin dhugda jechuudha. Mor juusii wanti na jibbisiisu maaliif yoo seetanii yeroo furuuttuun adda addaa dhufu jechuudha. Furuuttoota baay'isanii fidu warri mana kanaa. Akka mana tokko miti jechuudha. Mana kana iddoo furuutti deemaniitu baay'isanii kartoona kanaatiin fidu jechuudha. Fooqirra firiijiin hanfuruuttiitu jira. Furuuttii sana qulqulleessee babbareecheen hireetiin tallaajaa naqa jechuudha. Kan immoo amma itti fayyadaman amma dhugan yookiin immoo amma juusii isaa hojjedhu immoo tallaajaa gajjallaa lafaan godha jechuudha. Yeroo inni lafaa ufu immoo isa gubbaa fida jechuudha. Maaliif yeroo baay'atee kartoonatti ufu sana keessa wantoota tatabalaasha'antu baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf wanta akkasitti harkaan qabe keessa bucuruuf jechuu yoo argee garaa kiyya ishinaan jiru jechuudha. Garaa kiyya isuma bucuruuf jee sana keessa ilaala jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo daandii deemnu sinduu ishaa luuziinii nuu bitu jechuudha. Yeroo daandii fagoo deemnu karaa irratti bakka misaatti bakka waan tokkotti nuu bitu juusii akka kanaa wajjin nuu bitu jechuudha. Fireeshiidha. Ati maal barbaadda juusii maalii anaanaasii moo burtukaana moo aappilii moo maal feeta jedhanii makiinaa keessa taa'anii yeroo xalabadhaa nuun jedhan ijoollee wajjiniin jechuudha. Bishaan bichaan xalaba. Maaliif yoo isaan naan jedhani garaa kiyya nokkubaa ani makiinaa keessa hin jaaladhu jedha. Oguma makiinaa keessa taa'ee waa nyaachuu waa dhuguu already hin jaaladhu. Maaliif makiinaa keessa taa'ee na jibbisiisa jechuudha. Kanaaf wanta juusiin sun isa tattabalaashee wajjiniin bucuruuf jedhee itti hojjetamee natti fakkaata jechuudha. Maaliif yoo jettanii bakkaalaan yookiin immoo bakki faabrikaa jechuudha. Dhimmatti keessaa sii qulqulleessee akka harka keetii bareechitee miiccee maal gootee akka harka keetiin godhattu siin ta'u jechuudha. Tasumallee siin ta'u. Akkam yoo ta'e qulqullina hin qabu. Akka garaa si dhukkubsine yookiin immoo akka dhukkuba tokko sitti hin finneef maalitti godhu keemikaalatti godhu. Keemikaala dibbil godhanii itti godhu jechuudha. Waan keemikaala itti godhanii fi xiqqoo akkasii dhukkubsine si godha malee mormoo keessa deemsa keessa immoo dhukkuba sirratti fida jechuudha. Garuu namoonni baay'een ofirraa ka'uu didee dhibaa ta'ee taa'eetu isuma isaan fidan taa'eetuma cuunfa. Bakka kanaafiyyuu fayyaa keessan kan caalu tokkollee jiru gaafa fayyaa qabdan malee aramni isin hin jaalattu, argaa keessan hin jaalattu. Nyaadhaa waan argattan, dhugaa waan argattan, nyaadhaa yeroo isin jiru waanuma argitan gasabsab gootanii hin nyaatina. Wanta harki keessan ejjete gaafa madaamiin ejjettu ka'aa hojjetadhaa fi keessan hojjedhaa nyaadhaa. Ani harka isaan irraa nyaachuu abadan hin jaaladhu, dhuguulee hin jaaladhu, hojjetadhee akkas fuuldura keessanitti xeeqamu. Takkaatiin iddoo ani geessu ilaala. Egaa kanaaf jechuudha kaameraa cufadheetanii otoo isin hin ilaaliin kaanuma baneen takkaatiin culluutti itti godha jechuudha. Maaliif amma xiqqoo nan qaana'ee gabaan koo caba je'een jechuudha. Diingata maammadoon as keessa yoona ilaalee intalli dhaabatteetuma cillit gootee fixxeenaan je'eetuma qaana'ee malee sila kanuma bareetiin jechuudha culluutti itti godha. Amma kaameraa isinirraa cufeetaniin kana baneen culluutti itti godheen akkasitti dibbinni jedhee yeroo rafu borga nama huuqqattu ulfoofte fakkaadheetuma ka'a jechuudha. Kana isiniin jechuu barbaada hordoftoota jaallatamtoota kabajamtoota kiyya galatooma turtii kana waan nafaana taasistaniif yaadaa fi qeeqa qabdan koomentii jalatti naaf kaa'aa isiniin jechuun barbaada. Laayik gochuun hin dagatinaa dhugaa isiniin jedha. Wanta isin baasisu tokkollee hin qabu. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hanga guyyaa biraa walitti deebinutti isin jaaladhaa, isin kabajaa, lafa gaarii tura. Maasalaama.